زكاة الفطر. زكاة الفطر eenyu irratti dirqama ta'a akkasumas maalirraa baasan hangam baasan inshallah dhimma waa'ee zakaat alfitriitiin wal qabatu viidiyoo kana keessatti ilaalla. Hamma xumuraatti sirriitti ilaaluudhaan irraa baradhaa irraa fayyadamaa isiniin jedha. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زكاة الفطر. زكاة الفطر مالية إن شاء الله وانجلوا إلى الله. زكاة الفطر جتشوني صدق أنا من مسلماتكو وفي نما بيرو إرّا أمور رمضان تكنتولا لو بيكم هذا صدق أنا من مسلماتكو أمور رمضان تكنمو ثم الجرمة زكاة الفطر جرمي بيكم. حديثة إمام بخاري وديسان كيستي نبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر مال جدا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر. إرجم ربي صلى الله عليه وسلم صدقة فطري دا يوكان زكاة فطري دا دركما تاسيسا ساعا من شعير أو ساعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. نبي صلى الله عليه وسلم زكاة فطري دا ميدان الرّا كوبون توكو كبافم تكي أمو تمير الرّا نياتاك الله بنانو كيسا نمني تفيد أبو الرّا كوبو توكو أكرم نباسو دركما تاسيسا أينون الرّد nama xiqqaa nama guddaa shurrii bilisaa fi wal mamluukii gaabra irratti kanneen hunda irrattuu dirqama jedhaniitiin nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam bakka kaanii jiranii jechuudha. Faayidaa zakaatul fitrii. Zakaatul fitr faayidaa akkamii qaba? Nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam hadiisa keessatti faayidaa lama walitti aansaniitiin dubbatanii jiran. Tokkoffaa maal jedhanii? Xuhuratan lissaa'imii. Nama soomee minal laghwi warrafathi taphoota fi jechoota faayidaa hin qabne jechuudha. Dogongoraa inni afaan isaatii bahe taphoota faayidaa hin qabne garagaraa isarraa argamerraa isa qulqulleessuudhaaf jedhan tokkoffaa. Lammaffaa rakkattoota kadhaa irraa qabuudhaaf akkasuma rakkattoota gammachiisuudhaaf faayidaa kanneen of keessaa qabaa jedhan nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam. Faayidaa hawaasummaatii fi faayidaa kallattii amantiitiin illee faayidaa akkasii qabaa. Yoom baafatan zakaatal fitrii kana yoo kam baafatan yoom kennama? Ulamaa'iin yeroo kennamiinsa zakaa fitriitiin wal qabatu iddoo lamatti qoodan. Tokkoffaa waqtii jawaazaatii fi waqtii fadiilaa jedhaniin. Kana jechuun yeroo eeyyamamaa fi yeroo caalaa jedhan. Yeroo eeyyamamaa jechuun maalidhaa? Yeroo zakaatal fitrii kana itti kennuun namaaf danda'amudha. Kana jechuun namni tokko ciida dura guyyaa lama yookaan guyyaa tokko dura kennachuu danda'a jechuudha. Kana jechuun guyyaa 28ffaa irraa eegalee Ramadaana guyyaa 28ffaa irraa eegalee namni tokko zakaa fitrii kana kennachuu ni danda'a jechuudha. Lammaffaa yeroo caalaadha. Yeroo bareedaa fi yeroo ajrii bareedaa namaa qabu. Kun ammoo ganama guyyaa ciidaa osoo salaata hin salaatiin dura kennuudha. Yeroon caalaa fi yeroon irra bareedaa ta'e isa kanaa jechuudha. Namni tokko zakaa fitrii yookaan zakaatal fitrii kana osoo salaata booda kan baasu ta'e yookaan osoo salaata erga salaatanii booda kan kennu ta'e sadaqaa jedhameetiin ilaalama malee zakaa jedhameetiin dirqamni isarraa hin kufuu jechuudha. Garuu dirqamni sa'aatiin dabree jira jedhee dhiisuu hin qabu. Booda illee ta'u kafaluu qaba. Dabarsuu isaatiif garuu tawbatuu qaba jechuudha. Eenyuun irratti dirqama ta'a? Zakaan fitrii kun eenyuun irratti dirqama ta'a? Hadiisa dura dubbannee dabarsine san keessatti nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam talqaba nama muslimaa irratti dirqama taasisan. Muslima ka zakaa fitrii baasu. Lammaffaa xiqqaa fi guddaa, dhiiraa fi dubara, gabraa fi bilisa, ka soomee fi ka hin soomin. Namni tokko fakkeenya sababa dhibeetiif yookaan dubartiin fakkeenya sababa dahumsaatiif kallattii kamiinuu haa ta'u osoo namni tokko soomuu kadhabu ta'ee uzrii garagaraatiif jecha kanaaf jecha zakaa fitrii kana baasuu hin dhiisuu jechuudha. Zakaa fitrii kana dirqama kennatuu qaba. Namni tokko zakaa fitrii nama tokkorra jechuudha yookaan abbaan manaa keessattuu zakaa fitrii kana baasuun tokkoffaa lubbuu isaa irratti dirqama. Haadha manaa yoo qabaate haadha manaa isaa irratti dirqama. Isatu haadha manaa isaa irraa baasa. Akkasuma ijoollee isaa ka qabeenya hin qabne qallabuun dirqama irratti ta'u. Ijoollee isaa irraallee isatu baasaa jechuudha dirqamaadha. Yoo qabeenya qabaatan ijoolleen isaa fakkeenya qabeenya qabaatanii of danda'anii yoo jiraatan ta'e dirqama irra hin ta'u. Garuu abbaan osoo ka irraa baasu ta'ee ni danda'a. Fakkeenya abbaan ilma qaba. Ilmi isaa qabeenya sirrii qaba.
ilmuma isaa ka qabeenya qabu kanarraa zakaa fixrii kana baasuu ni danda'a. Eeyyamamaadha jechuudha. Garuu abbarra dirqamaa miti yoo ilmi qabeenya qabaate. Daa'imni tokko fakkeenya osoo ramadaana guyyaa xumura osoo aduu hin seeniin dura osoo dhalate. Kana jechuun ramadaana sa'aatii xumuraa irratti guyyaa ramadaana odoo keessaa hin bahin sa'aatii xumuraa irratti osoo ka dhalatu ta'e daa'imni tokko yookaan kaafirri osoo islaamummaa kan qabatuuti ramadaanni osoo keessaa hin bahin namni kaafiraa tokko odoo islaamummaa kan qabatu ta'e zakaan fixrii dirqama irratti taatii jechuudha. Dirqamaan zakaa fixrii baafatuu qaba. Osoo daa'imni tokko fakkeenya erga aduun seente booda ramadaanni erga xumurame booda erga aduun seente magriiba booda osoo ka dhalatu ta'e guyyaa ramadaanaa guyyaa xumuraa jechuudha. Zakaa fixrii kana baasuun dirqama irra hin ta'u. Maa jennaan sa'aatii dirqamaa keessa hin seenne jechuudha. Daa'ima garaa jirurraa baasuun dirqama miti. Garuu namni tokko osoo daa'ima garaa jirurraa ka baasu ta'e jaalatamaadha, bareedaadha. Garuu dirqamaa miti. Dirqamaan irraa baasuu hin qabu jechuudha. Khaadima yookaan afaan naannotti beekama ta'e sarraatanyaa waan jedhamu jechuudha. Namoota khaadima ta'aniitiin nama bira dalagan namoota akkanaa irraa baasuun dirqamaa miti. Fakkeenya ani osoo khaadima qabaadhee khaadima tiyyaa tana bira jirtu san irraa baasuun narratti dirqamaa miti. Garuu osoo eeyyama isaaniitiin nama warra khaadimaa nama bira dalagu kana eeyyama isaaniitiin akkana zakaa fixrii isinirraa baasuu barbaada jedhanii ni eeyyamsiisanii irraa baasuun ni danda'amaa jedhan ulamaa'iin. Eeyyama isaaniitiin ta'uu qabaa jedhanii. Fakkeenya kana yaa'u rabbiin jireenya san keessaa isaanaa baasuu isaanuu khaadima godhatan rabbi isaanaa taasisu ijoollee biyya arabaa dalagan fakkeenya warri bira isaan bira dalagan fakkeenya zakaa fixrii osoo kan irraa baasuutiin ni danda'ama eeyyama isaaniitiin jechuudha. Garuu warri isaan bira dalagan sun dirqama irraa baasuu hin qabani. Kan akkasii hubatuu qabna. Maalirraa baafama akkasuma mallee hangam baafama. Zakaan fixrii ka baafamu midhaan naannootti qallabaaf jedhanii itti fayyadaman irraa baafama. Fakkeenya kanneen akka garbuu, qamadii, timira, ruuzii fi kanneen kana fakkaatan midhaan namni qallabaaf naannootti itti fayyadamu midhaan akkasii irraa baafama. Midhaan qallabaaf namni ittiin fayyadamne waan namni qallabaaf ittiin fayyadamne irraa hin baafamu. Fakkeenya sukkaarri hin baafamu. Waan qallabaaf namni itti fayyadamu miti sukkaarri. Wantoota nyaata ta'aniin ala fakkeenya wantoota akka maallaqaa, qarshii garaagaraa fakkeenya namni tokko birrii deebiseetiin birrii osoo ni baasa jedhee akkana hin baafamu jedhanii ulamaa'iin. Maa jennaan nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam zamana isaanii qarshiin ni jira. Garuu qarshii baasaniin takkuu hin dhagaamne isaanirraa. Hangam baafama kan jedhuu fi saa'ii tokko baafama. Namni tokko nama tokkorratti saa'ii tokkotu dirqama. Saa'ii jechuun afaan arabaatii jechichi afaan keenya kooboo jechuudha. Kooboonti jedhamu harka nama giddu galeessaa ta'e harka isaa ganaa kana jechuudha. Ganaa lamaan yoo inni akkana walitti qabe ganaa afurii waan guutu. Ganaa afur waan guututu maal jedhama? Kooboo yookaan saa'ii jedhamee beekama. Gatiin saa'ii tokko muddii afuritti qixxaa'a jedhamu ulamaa'iin. Muddiin tokko giraama 560 ta'a. Approximationii naannoo agasiiti. Kanaaf saa'iin tokko meeqa ta'a jechuun kiiloogiraama 2.10 ta'a. Waliigala nama tokko irratti dirqama ka ta'u midhaan yaa'u garaagara ta'uu danda'a ulfaatina irratti wantoota garaagaraa irratti fakkeenya qamadii fi garbuun ruuziin wantoonni kunniin kiiloo saa'iin qamadii kaasuu fi saa'iin garbuu kaasu garaagara ta'uu danda'a. Ulamaa'iin naannoo kiiloogiraama 3 nama tokko irratti dirqama ta'a jedhani. Garuu osoo itti dabalanii ka kennaniiti bareeda. Akkasii nama tokko irra akka dirqama ta'u hagamii naannoo kiiloogiraama hanga 3 kana baasuun dirqamaa jedhani. Eenyuuf kennama? Zakaa fixrii kana eenyuuf kennani? Zakaan fixrii jalqaba nama muslimaatii kennama. Nama muslimaa ta'ee nama rakkataa nama harka qalleeyyii ta'eef kennama. Nama kanaaf kennuu qabanii jechuudha. Firoo fi rakkataa ta'eef baasuun sirriitti jaalatamaadha jedhan. Fakkeenya firri kiyya osoo jiraate rahimni kiyya ka qallabuun dirqama irra hin taane ka rakkataa ta'e odoo jiraate isaa kennutu ajrii guddaa naa qaba. Maa jennaan ajrii lama qaba jedhan ulamaa'iin. Tokko ajrii sadaqaati. Lammaffaa ajrii rahima sufachuuti. Ajrii lamaan kanneen qaba jedhan nama rakkataa firoo ofiitii baasuuni. Zakaa fitrii nama qallabuun dirqama namarratti ta'uuf baasuun yookaan kennuun hin ta'u dhorkamaadha. Fakkeenya abbaan ilma isaa ka qallabuun dirqama irratti ta'u ijoollee isaa fakkeenya daa'imman isaa ka mara qallabuun dirqama isaa irratti ta'u zakaa fitrii osoo ka isaanii baasuuti dhorkamaadha.
akkasuma mallee abbaa fi haadha isaati utuu ka zakaa fitrii kana kennuuti isaaniif osoo ka baasuuti dhorkamaadha jiru lamaa'in. Haadhaaf abbaan kennamu akkasuma ilmaan isaa yookaan ijoollee isaa qallabuun dirqama isarratti ta'uufis hin kennamu jedhan. Zakaan fitrii gabaabatti wanti qabatu qabnu maalidha? Nama qallabuun dirqama namarratti ta'uuf hin kennamu jechuudha. Dhimma zakaa fitreetiin inshaallah wanti ol qabatu kana itiin gaafilee iddoo as keessatti waan nama dhibu ilaalle jedheetiin yaada. Waan isiniif garin inshaallah komentii irratti gaafatuu dandeessu. Nama zakaa fitrii haala shari'aan irraa barbaaduun kennitu kanaaf isinillee rabbiin haa taasisu. Ramadaana kennallee rabbi warra irraa qeebalamee milkiidhaan warra dabarse keessa anaaf isinis rabbi haa taasisu. Barnoota dabalataatii fi yuutuubii irratti Mujaahid Fillah chaanaala jedhu hordofuu dandeessu. Tiiktookii irratti Mujaahid Fillah 2 akkaawuntii jedhu hordofuu dandeessu. Teelegiraamii irratti Abduu Islaam Apologies jettaniitiin yoo sarchi gootan inni argattu barnoota amantiidha. Haala bareedaa kanaan baradhaa isiniin jedha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.